Shama kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun miidiyaa Kiilolee yeroo hunda odeeffannoo wayitaawaa isin biraan ga'uudha. Turtiin keessan hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin haa ta'u. Torbanoota darban keessaa naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa magaalaa Shawaroobit keessatti raayyaa ittisaa fi hidhattoota Jaawusaa gidduutti dhukaasa akka ture maddeen tokko tokkorraa dhageenyee jirra. Hidhattootni Jaawusaa jiraattota magaalaa sanaa sochii isaanii irratti dhiibbaa uumuuf yaaluurraan kan ka'es ta'uun beekamee jira. Hidhattoonni Jaawusaa lubbuu namoota nagaa irratti illee miidhaa qaqqabsiisuuf yaalaa turuu isaanis beekamee jira. Wayita ammaa raayyaan ittisa biyyaa nagaa buusisee akka jirus dhaga'ameera. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuttoo dhiyeenya kana waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumamee ture salphisuuf sochii dippiloomaasii duubaan jalqabuun isaanii beekamee jira. Akka gabaasa kanaatti tattaaffii pireezidaantii Ruuttoo hordofuun biyyoonni lamaan wal jijjiirraa dubbii torbee kanarraa eegalee gaggeeffamaa jiru giddu galeessanii taasisa jedhames eegama. Biyyoonni lamaan dhimmicha kaasuurraa of qusachuuf walii galuu isaanis eereera. Keeniyaan yeroo dhiyootti biyyoota lamaan waliin mari'achuuf karoorfattee jiraachuus beekamee jira. Torban darbee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin Somaaliyaa Mohammed Naayiroobii jiraatanis akka waliin arginee odeeffannee jirra. Sudaan gaaffii Iraan qarqara galaana diimaa ishee irratti buufata humna galaanaa hundeessuuf dhiyeeffattee kuffisuu ishee gahamee jira. Iraan doonii waraana heelikoopteraa waraana fe'uu dandeessuu dabalatee meeshaalee waraanaa ammayyaa Sudaan dhiyeessuuf waadaa galtee jirti jedhamees jira. Gabaasni kun akka qondaaltonni nageenya Sudaan himanitti Iraan qarqara galaana Sudaan irratti buufata humna galaanaa yoo hundeessite odeeffannoo waraana Israa'elii fi naannoo Su'eez irratti dhaabbataan walitti qabuuf hayyamtis jedhamee jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan golumnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.